haasofsiisee sorseen bar ani baay'een jaalladha jedheeniini jaalala keenan beekaa garuu jaalala kanaatiin akkanatti hin dhufne hin barbaadu maatiin kollee si kabaju kana biraan immoo anaaf si gidduutti wal dhabdee tokko uumameera taanaan abbaan kollee amma akkasitti gaddu tilmaamuun dadhabiinii jetteeniini isa nan beeka sorsee kana natti himtu garuu ani kanan barbaadu eeyyama kee qofa waadaa akkanaaf galtuun barbaada jedheeniini guutummaan guutuutti jaalala na wajjiniin jalqabii siin jechaa hin jiru sababbiin isaas nuti ijoollee baadiyyaati barannee deebinee uummata keenya gargaaruu qabnaa jedhee isheetti hime isheenis anuun beeku kennaa koo maal akka jechaa jirtuyyuu jetteeniini kunoo jaalalli keenaaf galee jira kennaa koo jettee ammumaan na waamteetta waan ta'eef gaaffii kootiif akka deebii guutummaan guutuutti naa kennitu omaa hin shakku jedhee deebisee fi maalee kennaa fi sorseen haala kanaan osoo waliin haasa'aa jiranii akka carraa obboleettiin kennaas dhuftee gara qe'eetti qajeelanii isheef garuu gaaffiinis adda hitti ta'ee daandii isheen dura deemtus haaraa hitti ta'ee maaliif akkana jedhe laata kennaan jettee osoo nama isaan kana hunda waliin deemtuuti ofiishii of gaafachaa deemte kennaanis haala isheen keessa jirtu tilmaamuu hin dhiisne ergasiitii turanii gaafa qidaame galgalaa yommuu laga bu'an innis ishee eegee gaafate sorsee maal taate kaleessa baay'ee jeeqamtee jirtaan bar kun kanuma jirudha onnee koorraa waanan si jaalladhu kan si gaafadhe malee wanta biraatiif miti sitti tole taanaan okeenaan jechuun kee ammaatti miti garuu itti yaaditi akka nama kamiinii waadaa koofuma waadaa keeti malee dirqama maatiin kee fi maatiin koo dhaga'uu hin qabu jedheeni isheenis tole kennaa erga jettee garuu maaf akkanattiin al tokkoon natti himtee suuta jettee akka yaadni keenaa galutti maaliif natti himuu diddee baay'ee na jeeqee ture haala kanaan sin eegnee dhugaadha sin jaalladha sin kabaja jedhee sitti himee jira duras jettee deebistee fi haa ta'u gaa dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota keenya gaaffii isheen deebistee kanaan torban immoo gaaffii seenaama kanarra dhaabbanne maaliif kennaan akka sorsee barbaade bixxilleewuma kana seenaama kanarraa jechuudha dhiifamaa seenaama kanarraa itti seenii fufa haga dhuma jiruuf jireenya isaaniitti dhugaadha jaalalli hin jalqaban malee xumura isaa namni beeku hin jiru jireenya keenyas taanaan akkasuma kanaafiyyuu kanarraaf qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata yaadni koo isiniif mijatee haalli isaa isiniif galeera taanaan aga xumura isaatti isinitti himuun barbaada yaada keessan immoo komentii jalatti naaf barreessaa isiniin jedha galatooma. Ashamaa harka fuunee dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota akkasumas daawwattoota maatii kaayyoo kan taatan marti keessanuu nagaa jaalalli waaqayyoo inni waaqoon qabne lafa isin jirtanitti si wajjin haa ta'u jecha qophii mata dureen isaa bixxillee suga hin qabne akkasumas immoo kitaabolee osoo hin maxxanfamin jiran keessaa mata duree bixxillee suga hin qabne jechuun kanan argadhe isiniif hiruun barbaada. Seenaa kana gaa hedduun keenya ni karoorfanna. Seenaa bixxillee suga hin qabne jedhu kanaaf bixxillatanii maaliif suga dhaban laata? Erga bixxillatanii suga itti argachuuf ture maal bixxillatan maaliif suga dhabanii akka suga argatanitti immoo maaliif baay'isanii hin bixxillanne kan jedhu seenaama kana keessatti maal akka ta'e yaada keessan komentii jalatti naaf barreessaa. Mata duree bixxillee suga hin qabne kitaabota maxxanfamne keessaallee haa ta'u malee isiniif mijateera taanaan jaallattaniitu taanaan haga dhuma seenaa kanaatti akka isiniif dhiyeessu abdiin qaba. Marree akkas ture ijoollee dargaggoo lama waliin turanii mana barumsaa tokkorraa baratanii marree akkasi seenaan isaanii sorsee fi kennaa jedhamu. Sorseen kutaa 8ffaa yommuu barattu kennaan kutaa 10 gara 9tti darbe ture. Haa ta'uyyuu malee kennaan mana barnootaa elementarii irratti gara haayiskuuliitti yommuu darbu sorseen immoo elementarii irratti hafte. Haa ta'uyyuu malee kennaan yeroo sanatti jaalalli isa jalqabee ture. Innis kana jedhee isheetti himne sababni isaas kennaan akkuma maqaasaa kennaa ta'uunillee namoonni naannoo ni beeku. Maaliin isa beeku laata kennaa? Kennaan maaliin beekamaa akkuma maqaasaa dhuguma kennaa rabbiitii laata jettanii isinillee shakkuu ni dandeessu. Anis agan seenaa kana dubbisee xumurutti kennaan maaliif maqaasaa kennaa ta'e jedhee yeroo nanitti muddamee mata duree kana dhiisee dhuma isaa dubbisuufillee seenetu jira ture. Maali akkas ture? Kennaan nama akkasiiti. Nama daandii ciccite sirreessuu, nama dadhabaa fi dulloomaa yoo arge karaa
dabarsu. Nama yeroo daandii deemu harree midhaan jalaa jifkattee dhaabbatee gargaaru. Nama yeroo manni irratti jigee mana ijaarra jedhee dargaggoo naannoo sanii kakaasee manguddootaaf humna dhabdootaaf gargaarsa kennudha. Kennaa jechuun yeroo lagaa yeroo gannaa daandii lagaallee kan nama sirreessu ture. Kennaa jechuun kana qofa miti. Haa ta'uyyuu malee guyyaa gabaa fi guyyaa mana barnootaa keessatti daandii mana barnootaa irratti tajaajila tiraafikaallee ni kenna ture. Kennaan kana qofaan hin beekamu. Gumii keessatti yommuu waamamullee tokkoffaa ture. Mana barnootaa keessattis akkasuma badhaasa hedduu qaba. Elementiirra yeroo turetti haa ta'u gaa